Nageenya jaalalli karaa wajjin kabajamtuu jaallatamtuu jartin abdi tana tume wini Natu berlisi wini natu wini natu anak qabaddu jarti wini wini gri nargita sayido wallahi nargita coba anak qabaddu jarti wini gizi nargita wini gri nargita sayido wallahi nargita coba nargita mojolle gizi nargita والله فيديو كانوا مملين نرجع سين والله نرجع بيسمو نرجع في البيت نسقوا بانا نرجع تيجي وانا والله فيديو كانوا مملين نرجع والله سين أول بانا نشي والله قلت بيسمو نرجع في البيت نسقوا بانا نرجع تيجي وانا أما نقرأ أرمي برجع تيجي والله سين أول بانا نشي والله قلت amma simmoyyuu niitii isaa walii kana naaf samamu mamuun jettee too amma gara harmee bira deemaa waaqayyo nama jaalate laphee naaf namaaf hin kennini maaliif namni naafu baay'ee isaa gaarii miti isiniin jechuun jaaladha. Fakkeenyaaf osoo hayyuun bakka sumayyaa buutee sumayyaan bakka hayyuu buutee akka sumayyaan haartee loltee caraccaramtu kana eenyu ta'uu qaba silaa odoo akka seeratti sumayyaan akkasitti loluu qabdi isiniin jechuu jaaladha. Maaliif inni ishii barbaade osoo hin taane gizee tokko tokko nuti warri shamarranii bakka ofii keenya wanta ofii keenyaaf barbaannee dhanne abbaan sun osoo nuun barbaadeen ofii keenyaaf barbaannee dhanne dhumni keenya akka hin barannee dhumni keenya akka salphina ta'u viidiyoo ishee kanarraa maal hubanna fakkeenya hubannoo gaarii ni hubanna irraa ni baranna jedhee abdiin qaba akka mataa kootiitti isiniin jechuun jaaladha. Maaliif osoo kabajaan akka dhala namaatti kabajaan dura isaa of kabachiistee kabajaan seera aadaaf duudhaa safuu aadaa Oromootiin deemte ta'ee mucaan kun har'a akkanatti hin salphattu jecha ishiin jettu innoo dhala isaatiin namni tokko dhala qaba haadha manaa ganamaati akkamittiin dhiisa ishii san barbaachuu jechuudha. Dhala isaa immoo namni tokko erga dhala godhatee dhala saniif jiraata miti maaliif immoo dhala samaaf barbaada. Akkuma argaa jirtanii viidiyoo irratti saniif kaa irratti aniyyuu sintumaa jetti afaan baafattee jechuudha. Kuni koo baay'ee isa sheemidha maaliif haati manaa tokko abbaa manaa laazimii kabajamuu fi bitamuu fi habboomamuu fi qabdi akka seera mana amantaatittis akkuma aadaa fi safuu duudhaatti iyyuu bakka haati manaa tokko abbaa manaa isheetiif maal ta'uu qabdi gazzaamuu qabdi bitamuu qabdi ajajamuu qabdi jechuudha. Bakki ittiin ajajamne hin jira bakki ittiin eenyu hin jenne maaliif ishiin inni kun kabajan ta'uuf haati kootiyyuu naannee haati nadhaan ta'a haati ishee haadha isheedha. Abbaa warraadha. Warri keessanii fi abbaan manaa walitti dhufuu hin danda'u gonkumaa jechuudha.
Anna wanta baay'ee dhugaa viidiyoon baay'ee na tasnaanna'e aniyyuu sintumaa isa jettee mee haati kiyyayyuu nan dhaannee na tumtaa jettee caaffartee akkas taate dhuma isaatirra eenyu jettee anatu balleechaa qaba jechuun ishee achitti waaqa baay'ee isaanitti tolte baay'ee isaa eenyu jedheen sinin jechuu jaaladha. Gabaabumatti baqqaashoo maaliif gisee tokko tokko bakka hin barbaadamnetti bakka namni tokko fedha siniif hin qabne simmeeti isin hin qabnetti bakka maaliif simmeeti ishii xiqqishu jechuudha. Maaliif waan daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 hin caalleef akkasuma immoo jireenya keenya gara fuulduraa jireenya keenya bara baraa cillimsuun dukkaneessuun hin barbaachisu isiniin jechuun jaaladha. Maaliif namoonni baay'een yeroo baay'ee kan nu filanne lapheen keenya akka nu ajajetti laphee keenya fedha keenya fooniitiif ajajamne gazza'amne daandii isaatirra deemne namoota meeqatu kufee namoota meeqatu daandirratti afee osoo bakka hin gahin kan baratu barumsa isaa keessaa ba'ee bakka maaliif simmeetuma jaalalaa kana keessa galeetu isiniin jechuun jaaladha. Osoo isheenis jalqaba sa'aatii sanii qoricha dhuddee kiroorsi dhuddee akkas taatee maraachuu fi baattee kabajaan warra isheetitti maatii isheetitti waraqata hergatee nikaa godhatee seeraan fuudhee har'a akkanatti hin tuffatamtu. Lammaffaa immoo deemtee eenyuun jedhani maaliif bakka kabaja safuu jira. Safuun intala Oromooti. Oromoon safuu qaba. Aadaa qaba. Duudhaa qaba. Akkasittiin deemamuu qaba. Akka aadaa Oromootti jechuudha saba koo. Isheen asitti gaafa duraa hoolaa fiddee hoolaa fi saayida addaan hin ba'an jettee jirti. Amma immoo reengaa kaleessoo har'a guyyaarri irratti deebite homaana gochuu hin dandeessu. Na tumtaa isirumaa dhiira kaayyande. Dhiira jennaanuu heerumtee maraattee fi kiloorsi dhuddee jala taa'aa jirti miti gisee tokko tokko dubbachuudhaan duratti ilaallee wanta hamaa jecha hamaa afaan keenya keessaa baasutti irra deddeebinee yaadnee isiniin jechuun jaaladha. Maaliif dhugaa ayyuun balleechaa qabdi asirratti dura isaatis simmeetii ishiitiif bakka maaliif fedha ishii bichaa fedha ishii foonii guuttachuudhaaf deemte malee eenyuun jenne isiniin jechuun jaaladha. እና niitii sadaffaa ta'uun dhufee gaafa isheen jette mucayyoo yuutuubii irraa bitte jechuudha. Niitii sadaffaa ta'uun dhufee gaafa isheen jettuun akkam akka isheen hancaraacaramtee akkam akka isheen gubattee argitanii jirtu viidiyoo irratti isiniin jechuun jaaladha. Maaliif isheen amma saayidomaa barbaada dhalatamaa barbaada jettee akkanattiin inaaftee akkuma isheen gabagabamtu kanatti sumayyaan haadha manaasaa ganamaa ishii seeraan nikaa godhatee waraqata hergee kadhatee ilmaan walirraa horatanidha jechuudha. Ishii sun osoo akkanattiin lolte akkaayyuu kana taate har'aa bareeda ture. Maaliif wanta ishiirraan bareenne kan raawwachaa jiru hayyuudha. Ayyuun seeraan aladha tokkoffaasaa isa kabajaan jirtu namni tokko immoo kan sun duuka turu kan nama duuka turu kan nama wajjin hin zallaqu nama tokko maal gochuudha kabaja barbaada dirqama namni sun maaliif kabajamuu barbaada kan dursasaa jechuudha. Atta miidiyaa irratti miti nama kana dhuunfa irratti bakka maaliif face to face yoo ta'ani isaa fi ishii bichaa yoo ta'an akka barbaadanitti itti haasa'uu dandeechi malsiitti deebisuu dandeechi. Garuu immoo miidiyaa fuuldura baatee miidiyaa irratti gaafa isheen akkana jettu dhiirri tokko simmeetii keessa gaafa galu amma milliinan namaa tuqama amma meenyuu jedhama jechuudha. Har'a miti gaafuma dura hoolaa fiddee hoolaa fi saayidoon garaagarummaa hin qaban jette saniyyuu hammam namatti dhaga'ama. Har'as immoo irra deebitee na tumtaa ati dhiira kaa jechuun dhiira miti dhiira taananuu fuudhee dhiira taananuu immoo isumaaf maraattee kiloorsi dhuddee haakimii ciiste akkas ta'a turte miti amma gilookosii sakkaatti durasisaatti jechuudha. Har'a immoo as deebitee dhiira kana tumtaa haati kootiyyuu nan tumne jette isiniin jechuun jaaladha. Gabaabumatti simmeetii ishii dhumtuuf fedhiidhaaf bakka hin taane wanta boruuf bakka maaliif namni tokko jireenya jedhee jireenyatti gaafa galuu jireenya san keessatti bu'aa bayii hedduutu jira jireenya keessa. Namni kun bara jireenya koo muluu nama kana wajjinan jiraadha jettanii argatti galtanii maaliif gaarii isaas yaaraa isaas bakka danda'anii damdamatanii wajjinan jiraachuun dirqama mataa keenyatidha jechuudha. Shamarran kamiyyuu maaliif har'a jaalannee isa jaalachaa dhala isaa jibbaa hin danda'amu maaliif innis niitii isaa ganamaati waan ta'eefiyyuu deemee barbaaduu qaba. Ayyuunis immoo simmeetii ishiiti dura isaatis fedhii ishiitiif jetteeti kan deemte akkanatti hin tuffatamte kanarraa nu baraaruuf viidiyoo